Maqaan koo Gammee Taammanaan jedhama. Egaa gamanumaanii Gammee Oromoo Miidiyaa kan jedhamu yuutuubii addaa bannee jira. Yuutuubii kana irratti teekinooloojii afaan keenyaan akka haala gaariitti wal barsiifnuu fi afaan keenya dagaagsuuf gamanumaanii akka dandeenyutti yuutuubii Gammee Oromoo Miidiyaa jedhamu sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuun peementii yookaan kaffaltii kan isin hin gaafanne ta'e isin dhiyeessine jira. Egaa guyyaa irraa kana aappii Faangoo Biraayit jedhamu qabatee isin dhiyaatee jira. Faangoo Biraayitiin maal akka ta'e tadeemnee ilaalla. Faangoo Biraayitiin maal nu fayyada? Maal keessattis kan itti fayyadamnu? Maal irratti kan itti fayyadamnu? Kan jedhamudha. Walumaa gala aappiin kun ifaaf kan nu fayyadu. Ifa gadi buusuu fi ol baasuu kan ittiin dandeenyudha. Yeroo baay'ee egaa rakkoo ifa ol kaasuu irraa rakkoo ifa gadi buusuudha kan kompiitaroota kanneen akka faasii maatiriyaalii kanneen akka kompiitaraa, laappitooppii akkasuma moobaayilota irratti kan inni nu qunnamu ifa gadi buusuuf nu qunnama malee ifa ol kaasuun amma kanatti nu qunnamu persentiin isaa inni zeeroodha yoo jennee nu tursiisu. Sababni isaas yeroo baay'ee kan nu qunnamu laayitii ol kaatu nu qunnama malee laayitii gadi bu'aan nu qunnamu. Egaa laayitii kana akkamitti hanga yaadne gadi buunee fayyadamuu dandeenya? Akkamitti akka dubbisuuf nu mijatu yookaan wantoota garaagaraa kallattii kompiitaraan haa ta'u kallattii moobaayilaan haa ta'u akkamitti gadi buunee fayyadamuu dandeenya kan jedhu amma gamanuma isheetti agarsiisa. Aappiin kun aappii akkamitti faayidaan isaas maal kan jedhudha fi adeemna nama barbaada.
ukamamuko sitwambise ana gufta Yesus namne gumsi. Egaa ammas torbee taanti aappii biraa qabda isiniin dhiyaadha. Aappii sanaanis akkamitti akka wantoota garaagaraa fayyadamnu gara fuulduraatti waada isinii galaa. Aappii garaagaraa aappii haaraa ta'anii haala salphaan akkamitti akka itti fayyadamnu afaan keenyaan ni baranna, afaan keenyaan ol ibsina. Hanga xumuraa kanatti kan waliin turtan baay'ee ulfaadha. Akkasuma egaa marsaa isaaniis yookaas torbee yookaan gara burii kanatti aappii bareedu qabadhe isin dhiyaadhaa. Gamanumaanii hanga xumuraatti kan waliin turtan